ishee hawwii fi fedhiin ishee ogeessa yuuroo saayinsii ta'uudha barattuu Nuhaamiin Dambal. Hawwii ishee galmaan ga'uuf immoo guyyaa fi halkan boqonnaa malee ifaajji. Ifaajjii ishee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa fudhatteen qabxii olaanaa galmeessisteetis jirti. Kun immoo gaayyoo ishee ganama galmeessisuuf tarkaanfii jalqabuu agarsiisa. Iccitiin isaa inni guddaan yeroo kiyya haalaan fayyadamuudha. Yeroon waste godhu homtuun jiru yeroo hundaa barumsa kiyya irratti fookas godha. Inni biraan immoo gargaarsa maatii kiyyaa haati koo baay'ee na deeggarti, abbaan koos akkasuma barsiisonni kiyyaas baay'ee akka maatiitti ta'anii na gargaaraa turanii mana barumsaa asittis Qidduus Gabri'eel keessattis jechuudha. Kanaafuu bakka kanuma. Magaalaa Asallaa mana barumsa Eedem sadarkaa lammaffaatti barsiisonni mana barumsichaa barattuun Nuhaamiin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa irraa kaastee barattuu sadarkaa ta'uu dubbatu. Mana barumsa keessatti yeroo ishee waannaadhaan akka dabarsitu kan himan qabxii kana akka galmeessitu eegaa turuus dubbatu. Barattuun Nuhaamiin yaa'u akka beekamu kutaa 11 12 leesii barsiiseera. Barattuu kutaa 11 gisee barataa jirtu qabxii olaanaa fidde. Qabxii 99 qabxii 9 moo akkana fidde. Kanaafuu yeroo sanitti manni barumsaa akka mana barumsaatti gamoo tokko blookii tokko maqaa isheetiin moggaasee ture. Kanaafuu barattuun tun jalqabumarraayyuu barattuu cimtuudha. Kanaafuu of duree ishee akka baay'ee gaarii ta'u baay'een hawwa. Barattuun tun barattuu cimtuudha. Barattuu baay'ee qo'achaa turte. Akka mana barumsaattis barsiisonnis barattuu eegaa turanii qabxii gaarii galmeessiste. Barattuun tun haala gaariidhaan qo'achaa turte, yeroo ishee haala gaariidhaan fayyadamaa turte, yerootiin dabalataan immoo barsiisota wajjinis hariiroo gaarii qabdi turte. Amala isheetinis barattuu galateeffamtu qabxii akkas fakkaatu kana fiddeetti jechuudha. Maatii barsiisotaa irraa kan argamte Nuhaamiin bu'aa ifaajee ishee fi isaanitti kan gammadan mana keessatti yeroo ishee harka caalu qo'annaa irratti dabarsuu dubbatu. Hawwii ishee kana akka galmaan geessuuf guyyaa tokkollee deeggarsi maatii ishee irraa hin fagaanne. Gammachuu baay'ee gammachuu olaanaadha kan natti dhagahame. Nuhaamiin yeroodhuma hunda hojjedheen jettuun hojjannee malee. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko maal jibbitaa jennaan ani uumama kiyyaan eeksii malee waan jibbuun qabu jetteerti. Eeksii qofa baay'een jibbaa naan jette. Barumsuma galgalaa fi kan akka ijoolleen barattu maxxanaa karaa sana illee galchuuf yaaleen ture na didde. Ani uumaan barbaadu. Teknooloojii manna deeggari kan naan jette bakka waan biraa miti. Teknooloojiidhaan na deeggari jechuun immoo moobaayiliidha, waayifaadha kana kanan guuteef mana keessatti jechuudha. Kana kanan guuteef almost addunyaa irratti kitaabota jiran buuftee itti fayyadamaa turte. Deeggarsi akka manaatti goone kana yoo ta'u waan facaafatan haammatan waan ta'eef barattoonni qormaata garagalchuurraa dandeettii ofiitti amanuu qabu. Barattoonni shamarranii akkuma nama kamuu kaayyoo isaanii galmaan ga'uu danda'a waan ta'eef cimanii qo'achuudhaan waan barbaadan bira gahuurraa homtuu isaan hin dhoowwu. Barattoota shamarraniif yaa'u shamarran dhiiraa gadi miti. Kanaafuu sirriitti hojjedhaa, sirriitti qo'adhaa. Dubartiin yoo barattuu bakka guddaa ga'uu dandeessi. Kanaafuu sirriitti qo'adhaan jedhaan yoo sirriitti ifaajanis waaqayyoon gargaara. Kanaafuu sirriitti qo'atanii namarraa garagalchuun homaa wanti faayidaan inni qabu jiru. Kanaafuu sirriitti ofii isaaniitiin ifaajee isaaniitiin hojjechuu qabu jedha. Barattuun tun carraa argannaan yuunivarsiitota gurguddaa addunyaa irra jiran seentee barachuu fedhii qabdi.